في إسان كان تهو بيت ربنا ما ست وان نتمن قبو غروغا إسان درا فلاتوس إسان كان ست أمنون در كما في كمارا. جزاكم الله خيرا. أي غافي برا. أي ممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيام زين. ما شاء الله بقنا قاعد نفتن. أيوة بقنا قاعد نفتن. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جنسني. غافا قريشي دي محمد دي والقرطة جيسو سنة والكبتاسا. Inni kun amma fakkeenya Abu Jaalii fi warreenuma Abu Jaalii waliin jiran kana adaba isaanii jechuudha. Amantii tanatti duulanii waan hin taane hojjetanii miti akkasitti jaamsine jechuu isaan gara duraatii fi boodaa fi ija isaaniitis jaamsine waan akka illee harkanii jedhe kun akkana jechuun adaba isaaniiti gaa. Amantii tanarratti qabsaa'u jira jarri kun. Isii dhabamsiisuudhaaf halkanii guyyaa deemutti jira. Warri sababa nuzuula isiidhaa himu Abu Jaaluma dhagaa fudhatee hoggaa inni sujuudu yoon dhagaa mataa isaarran keenya jee usaan faadhaa jedhanii sanii wajji wal qabsiisanii Ali biratu bu'uumu millaf jilaa baqsuus sababi garuu sababa san qofa irratti ooltu kaafirtoonnummaan diinal islaam balleessuuf qabsaawan kun warreen mujrimtoonni hamoo san akkasumatti adaba isaaniitiif Rabbiin akkas godhaa jechuu addunyaarrattuu akka amantii tanan fudhanne irraa jaamsa jechuudha. Okay, ما شاء الله جزاكم الله خيرا. Ayi shukran. Gaaffii biraa. Ayyee sheenya gaaffii dhumatee jira. Eegal. Ayiwa. Saayib qophiidhaami. Eegal ayyee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن شاء الله درسي تفسيرات الرانتنا رتي تفسير سورة ياسين آية دي دمي سديت فرائي قال خندورة وني برجات الرواية حبيب النجار سني يسمى أمة ساتتي وان هدوهم ودول بونجروتيس ergamtoota san deeggareetti amanaa jedhee da'awaatti godhuu ture ummata isaatti jechaadha. Booddee dubbiin deemtee bakka isa ajjeesuudhaa geessee shahidummaadhaan addunyaarraa gale. Rabbiin akkasitti gaa jannata seeni jedheeni qiila dukhulil jannah jennidha. Jannata seeni ja'ameeni isaanii eega du'e boodaas akkasumatti waan silaa Rabbiin naan kabajee ittiin naaf araaramee warra kabajamanirraa naan godhe kana odoo beekanii je'ee achiis isaaniif hawwuu turee jedhe Rabbiin nutti himee jechaadha. Ayyee itti fufa saniin magaa wamaa anzalnaa jechuun nuti hin buufne jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Alaa qawmihi jechuun ayyee gosa Habiibun Najjaar san irratti jechaadha. Ayyee min ba'dihi eega du'a isaatii jechuu. Min jundin jechuun waraana minas samaa'i jechuun samiirraatti hin buufne jechaadha. Waraana malaayikotaa isaan kun maali jara tuffatamoodha. Waraannitti ajajamuudhaaf inumaahuu isaan ga'umsan qaban lakkoofsaanis lakkoofsa xiqqoo akkasuma salphoodhaan maasiisi Rabbiin ittiin buufnee jedhe laamma. Wamaa kunnaa munziliin jechuun kan isaanitti buufnullee miti jechumaas. Waraana malaayikotaa jara kanaaf jecha samiirraatti hin buufnu. In kaanat jechuun inuman taane uqubatum jechuun ayyee adabbiin isaanii illaa sayhatan waahidatan lallabbii Jibriil takkitti malee jechaadha. Sanumaa gayaafi kaniifuu wanni waraana guddaa
samiirratti ibuufnuuf hin jiru jechu ulaamma. Tuffisaaniiti. Rabbiin isaan xiqqeessuudhaaf laamma. Waraana guddaa sana otoo hin taane lallabbuma Jibriil takka gayaaf jechara. فإذا هم خامدون yeroo san isaan dhaamoodha lafatana irraa barbadaa'oodha jechaadha. Lallabbii Jibriil takka biran kutanii sunuu geessii fi isaan adabuudhaaf jechaadha. Yaa hasratan alal cibaad jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Wayyaa sheenaa gabroota irratti yookiin gaabbii gabrootaa jechaadha. Wa maaliif? ما ياتيهم جتشو وايسان التندفو من رسول إرجمان تقولين التندفو هو إلا كانوا به يستهزئون إرجما سنت أشوف ملينا فن خيتك إشنا قد أنت هم ملينا فن جتشارا خنا مثلا وانك إشنا نتقول أموك أبو متي جم بودا وانك نرت قابي تيسان قبيتشارا يا حسرتنا للعباد قالام booda yaaddoo cimaa keessa galuu jechuudha. Addunyaa tanarraa achi kunnaan tasaanii halaakaa jahannam malee jirtu booda waan kanatti ni sheena'u jechaadha. Amma yaa hasratan alal cibaadi hoggaa jedhu Rabbiin. Wayyaa gaabbii gabroota irratti taatee jechu. Gaabbummaan sunuu dhuftee akkarraa ajaa'ibamu. Mee hoottu yaa sheenaa boodaa jechu. Gaatummaan nuuhu hoottu akka jechuuti bar. Isuma sanuuhu mee asbahii ka jechuuti itti lallabee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kana jechuun bar ummanni kun booda waan biraa keessa galu. Sheena'uuf jiru akkamitti kana taanee ja'anii booda yaada cimaa keessa galu jechaadha. Ergamaan dhufeetuma qishinaatti godhuu jechuun kuni qajeelfama isaaniitiif isaanitti ergame. Rahmataaf isaanitti ergame. Isaan ammoo waan faayidaa isaanii qabu kana dhiisanii karaa malee yaa'anii itti ashoofan jechaadha. Alam yeroo jedhe laan Rabbiin uumma. Alam yeroo jechuun sa hin agarree. Kaafirtoonni yookiin mushriktoonni warra Makkaa kun kam ahlaknaa jechuun meeqaa meeqa akka balleessine sa isaan hin agarree jechaadha. Yookiin immoo alam yeroo sa isaan hin beekne alam ya'lamuu jechuudha. Kuffaarri Makkaa kun kam ahlaknaa jechuun akka hedduu balleessine san hin beekne jechu qablahum isaaniin dura minal quruuni ummattoota jaarrota hedduu keessa jiraatanirraa jechaadha. Annahum ilayhim laa yarji'uun. Isaan sun gara isaaniin deebi'anii isa hin beekne jechaadha. Warri halaakame sun addunyatti as hin deebi'u laamu. If booda deebi'uun hin jiru cufa'a. ما وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون جبر إلى ربنا. الدنيا ديبون حرامي غناغر الدنيا ديبان آخرة خاف مملي نيفو دوب شينا دله شينا وتا أنكنا سلا إفتر بيخني تقبا ونيك أجيلني غاري تريلاما Amma kam ahlaknaa jechuun meeqaa meeqa akka balleessine hedduu jechuma bar. Minal quruuniin minii bayaan iyyaadha. Ummattoonni hedduun sun jaarrota hedduu keessa warreen jiraatan quruuniin kun jam'u qarniniidhamma. Jaarraan tokkichi amata 100 jechaadha. Amma ummattootaati turraa fedhame gaa. Annahum ilayhim laa yarji'uun. Isaan sun gara isaaniitti hin deebine ta'uu kana in agarreesa meeqaa meeqa balleessinee lafa tanarraa halaakne hin deebi'anii isii tanan agarree hin beekne jechaadha. Wa'in kulluun hundummaan uumamaatu hin hafan lammaa jamiicuun ladeynaa illaa jechu lammaan maanaa illaadhaati. Wa'in kulluun jechuun hundummaanuu hin hafuu لما جميع لدينا محضرون نبرا في دموتا ملينا فنجتشارا hundi fuulduree keenya fidamuu jiru gara dirree qiyaamaadha. Akkasi waan hojjete sana argatuuf jira jechaadha. Iniin amma ma'anaa maadhaati wa in kullun lammaa jamiicun
إلا جميع لدينا مهدرون على الأبرامة هندي ساني نبرة في دم ملين حفني تكلين أيك يا ما دفو ملينا فويتشارا خبدي أستي أفنجرو لام خيران فتمي أستي أفنجرو توك هندنو فولدري ربي في دمو جرو يتشارا أجت من دا سار كتابرم وآية لهم الأرض وآية لهم جتشوني إساني في ملت ورمكا خناف الأرض الميتة جتشون لفتي دوتون يوكين لفتي قوقدو تاتي أحييناها تنتسي جراتشين بشار روباتين إساني ملتودا وأخرجنا جتشون نبافني منها جتشون لفسن الرا حبا جتشون فري نبافني إيه سني فجأسن كن deebitee lafa gogduu taate san eega jiitee booda akkasitti irraa magarsa rabbiin akkasitti baafnee faminuu yaa'kuluun waan san irraa deebi'anii nyaatan ammalaa yoo firee yookiin sanyii achiin lafa san irraa biqilte san irraa nyaatanii kunuu isaanii mallattoo namni du'e kaafamuu irratti laftummaan isaan irra jiraatan kun isaanii mallattoodha jechaadha. Kana maal irraa mormu? Namni du'e hin kaafamuu jechuu tana silaa odoo waan kana laalanii kanaanuu irratti qajeeluu danda'u je. Lafti tun duraan gogduu turte bishaan itti buusee robbiin bishaan roobaatiin lafa tana jiisee marga isii tana keessaa magarsaa deebi'anii biqiltuu isii irraa magarte tana nyaatu waan ta'eef silaa kanaanuu irratti qajeeluu danda'a namni du'e kaafamuu irratti jechaadha. Waja'alnaa jechuun ni goone jechuun lafa san keessatti jannaatiin ooyiruulee min nakiilin jechuun hundee timiraa irraa taate wa'aanaabiin kan cinaboota irraa taate ni goone jechaadha. Wafajjarnaa fi jechuun lafa san keessaa ni burqisiifne minal cuyuun jechuun burqituulee adda addaa achi keessaa baafne jechaadha. Cuyuun wanni jedhamtuuf gaa ijaan laalamtee argamti laamu. Bishaan sun ol bahee lafarra yaa'a. Kana keessaa burqisiifne liya'kuluu akka nyaataniif min samarihii midhaan isanirraa jechaadha. Midhaan wanta biqilee sanirraa akka nyaataniif jechaadha. Firee isa kanaa eegartee akka nyaataniif wamaa amilatuhu jechuun kan isan hojjetin maannaaf yaadha. Wamaa amilatuhu eydiihim oduma harki isaanii hin hojjetin waan kana gartee biqiltuulee tana kan magarse rabbu malaamma firee isiidhaatis karraa baase isuma jechaadha. Harki namaa namni maal jaluma faa qotee bishaan faatti qajeelchuudha malee kana ka godhe rabbuma jechaadha. Maane naaf yaa goone maas irratti gaa yookiin ammoo maa mawsuulaan godhuudhaanis hiikuun ni danda'ama. Wamaa amilatuhu jechuun waan isa hojjette saniis akka nyaataniif eydiihim jechuun harki isaanii tan hojjette jechaadha. Liya'kuluu min samarihi midhaan ooyiruu sanii midhaan gartee firee yookiin sanyii sanii akka nyaataniif burqisiifnee fi jedhe laamma rabbiyyaa. Wamaa amilatu waan isa hojjettes eydiihim harki isaanii jechuudha. Achirraa fuudhanii hojjetanii nyaataaf qopheeffatu laamma. Afalaa yashkuruun afisa isaan rabbiin galatoonfatanii nun galatoonfatanii jedhe gaa isa galatoonfatuu qaban dhuguma. Subhaana alladhii khalaqa azwaaja subhaana jechuun qulqullaawe alladhii rabbiin khalaqa azwaaja jechuun cimdiilee uume kullaa hunda siituu mimmaa tunbitul ardu waan lafti magarsiturraa jechaadha. Amma kunis dandeettii rabbii garsiisadha. Waa wantoonni hundinuu cimdii qaban jechuu dhaltuu fi kormaa qabdi. Akkasumaasis gara halluutii yoo deemtes halluun isaaniitis walii faallaadha cimdii. Akkasumaasis wantoonni gariin mogolee yookiin jirma isaaniitiin akkasi samitti ol diriiranii dhaabbatu. Biqiltuuleen kun kammoo jirmaan hin dhaabbanne lafarra saaruus jiram. Khawaa jala dhaabanii sanirra saarsifamuus jira wantoonni ka'ina baakun. Azwaaja jechi je'u kun cimdiilee jechuma. Biqiltuu lafaa biqiltu sun dhaltuu fi kormaa qabdiidha. Akkuma timirrinuuhu san qabu
wantoonni biraatis ni qabu gaa. Polonaayizeeshiniidhaaf ammoo gartee qilleensuma faadhaatiitu fidee daraaraa kormaadhaa daraaraa dhaltuu fa'aarratti bubbiseetuma sababa saniitiin argamtiidha. Gara saniinis yoo deemne akkasuma yookiin ammoo gara dheerinaa fi gabaabinaatiinis yoo deemne sanuma cimduma ta'an jechaadha. Na'am. Mimmaa tunbitul ardu hundi waan lafti biqilchiturraa jechuun wamin anfusihim lubbuu isaaniirraayis kan cimdii uume jecha mimmaa laa ya'lamuunaan waan isaan hin beeknerraahis jechuudha. Wanti nuti hin beeknes hedduu jira. Ammoo wanti gaafa duraan beekamne ta zamana boodaa kanarra gahame baakteeriyaadhaa fi fangasii adda addaatii fi maal warreen amma gartee gaa ija duwwaadhaan hin argamne waan zamana meeshaa zamana kanaatiin argamaa jiru hedduu jira. Taani ilmi namaa biran gahinis baay'ee jira. Wamimmaa laa ya'lamuuna jedhaan rabbiinu. Waan isaan hin beeknerraayis dhaltuu fi kormaa yookiin cimdii uume sun qulqullummaan kan isaati jechaadha. Shariikan qabu jechuu warinni. Wa'aayatul lahumul laylu akkasuma maasiis isaaniif mallattoo dandeettii rabbiiti. Alleylu jechuun halkan naslakhu minhu nahaaraan guyyaa isa keessaanii luqqifne jechaadha. Halkan kana keessaa guyyaa luqqisee rabbiin keessaa hoggaa baasu fa'iizaa hum muzlimuun yeroo san isaan dukkanatti tahoodhaa jeemma. Amma asliin dukkanaa jechuun garsiisuure. Halkan keessaa baafne guyyaa keessaa luqqifne ifni guyyaadhaa hoggaa kutee halkaniitiitu as baala. Jarri kun lamaanuu silaayis wal barbaadu. Halkan kunnaan guyyaan ayyeeni dhufaa guyyaan kunnaan halkan ni dhufa jechaadha. Akkasitti tartiiba qabatee deemaa mitiiree hoggaa isa kana gartee guyyaa kana keessaa luqqifne dukkanatti tahoodha. Kana hojjetuu nuuhu wanni kunuuhu mallattoo dandeettii rabbiiti. Silaa kanaanuu qajeeluu qabu jechaadha. Wa'aayatul lahumul laylu jedhee laayi rabbi. Akkuma olitti wa'aayatul lahumul ardu jedhe asittis waa'ee halkaniitiinis ayata mallattoo jedhee nuuf hime jechaadha. Washamsu jechuun aduunis tajrii jechuun ni deemti limustaqarrin lahaa gara bakka gartee isiidhaa bakka gartee itti dhaabbattu sanitti deemte jechaadha. Mustaqarriin isiidhaa kun eeysa jedhanii ergamaa sallallahu alaihi wasallam gaafannaani tahtal arshii jedhan arshii jala jechuun achi dhayxeeti hayyama gaafatti jechaadha. Bahuudhaaf ganama gartee karaa bahaa saniin bahuudhaaf hayyama gaafatti kanumatti deemte jechaadha. Gaafa guyyaan itti guutame immoo na'am karaa dhufte sanirra ol deebi'ii jedhamaanila. Karaa lixaatiin jechuun kun mallattoo qiyaamaa gurguddoo sanirraa. Limustaqarrin lahaa jechuun gara bootaa gartee gaammaa dhaabbata isiidhaa sanitti deemte jechaadha. Yookiin ammoo limustaqarrin lahaan kun hanga yeroo dhaabbata isii yeroo isiidhaaf daangeeffame hangasitti ni deemti. Gaafa immoo yeroon sun dhumte ni maramte jechuu aduun ammaa. Zaalika jechuun suni taqdiirul aziizil aliim murtii rabbii injifataa waan hunda beekaa ta'eeti jechaadha. Yookiin taqdiiruun godhiinsa al-aziizil aliimi jechuun rabbii akkaan injifataa al-aliimi jechuun waan hunda beekaa ta'eeti jechuudha. Isaatiitu akkas godha jechuudha. Isaatu kanatti falaqa hunda garagalcha jechaadha. Wal qamara jechuun ji'a qaddarnaahu jechuun isaaf ni goone manaazila jechuun bakka bultii ni gooneef jechaadha. Bakka keessa deemuu qaba laamma innummaanu. Manaazila 28 qabaa jedhan. 28 yooniif jiinikaa 29tti dhumu ta'e halkan tokko ni dhokata. Yommuu 30tti dhumu ta'e halkulama gartee dhokateetichi booda ji'atti aanuuf baha jechaadha. Yoo qaddarnaahu isaaf ni goone manaazila jechuun bakka qubsumaa
yookiin ammoo bakka keessa deemu goonee fi bakka bultii hattaa aada hanga deebi'utti jiini kun kal urjuunil qadiimi jechuun akka horonkillaa dullachaatti jechaadha. Amma fakkeenya urjuunil qadiimiin kun maal taala akkanatti hookkaweeti akka hammattuudhaaf fakkaata laamma. Horonkillaa bishinga'a horonkillaa jennaan gaanuti. Hatimiraatiis akkasumatti dabaa mitiiree. Hanga akkasitti deebi'utti jiini gartee maal taha odoo deemuu xiqqaatee dhabama laamma. Halku tokko yookiin halku lama ni sattaramanii dhokata jechaadha. Kunis ammoo wantuma dandeettii rabbii irratti nama qajeelchu laamma. Yoo jiini akkasitti dhumee deebi'ee jiini biraa maasiisi. Eegalu ji'a biraatiifis qallateetuma akkasitti ka'ee eegal odee deemuu guutama jechuudha. Toora halkan 15ffaatii fi maal kana 14ffaa fi 15ffaa kana guutu deebi'ee maasis xiqqaataa deema jechaadha. Lashamsu jechuun biiftuu yanbagii lahaa isiidhaaf hin fakkaatu an tudrikal qamara ji'a dhaqqabuun waa jarri kun waliin dhaqqabu jechuu an tudrikal qamara jechuun ji'a dhaqqabuun inuman fakkaatuu fi walalleeylu saabiqun nahaari halkaniis guyyaa dura darbuun hin fakkaateefi wakulluun hundummaan isaaniitu fi falakin yasbahuun jechuun karaa isaanii keeysa deemu jechaadha. Orobitii mataa isaa qaba laamma jarri hundinuu. Tartiiba mataa isaa qaba ordarii isaa san gadi hin dhiisu. Halkanii fi guyyaanuuhu halkan amma bakka isaa dhiisee guyyaa duratti cin utaalu jechuun akkasumaasis biiftuun ji'an dhaqqabdu jechaadha. Hundinuuhu tartiiba isaa eeggatee deema. Kunuuhu isaanii mallattoo laamma. Wanta dandeettii rabbii irratti nama qajeelchu jechaadha. Inni kanatti waan hunda tartiibaan oofu kuni waa gabbaramuu haqa godhata jechuudha. Wa'aayatul lahum jechuun ammaasis isaanii mallattoodha. Ilmaan namaa kanaaf annaa hamalnaa jechuun nuti horsiisuun zurriyyatahum hortee isaanii fil fulkil mashuhuun. Doonii guutamaa ta'e san keessatti yaabbachiisuun sun mallattoo zurriyyaa jedhee amma sanyii magaa ilma namaati. Warreen zamana nabiyyallaahi Nuuh turan san igaalaam. Zamana san keessa warreen turan warreen mu'mintoota doonii keessatti horsiisee rabbiin nagaa baase jechaadha. Zurriyyatahum jedheeni muggaasimma. Waa sanyuma isaanii ta'ee isaan sanirraa namni wal horee dhufe jechaadha. Zurriyyatahumiin amma min waladi aadama fi safiinatti nuuhin ilmamlu'aa sani bi'ajnaasil makluuqaati. Gosoota makluuqaataatiin taguutamte san laamma. Fil fulkil mashuuniin doonii guutamaa ta'e keessatti baadhatuun sun akka jireenyi ilma namaa kun itti fufuuf laa rabbiin akkas godhe gaa. Xuufaana saniin guututti sanyiin namaa akka nyaadhamne akkasitti hambaa hambise jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kunuu mallattoo ta'a jechuudha. Rabbiin tokkicha ibaadaa akka godhatu ta'uu irratti mallattoodha kun. Wakhalaqnaa lahum jechuun isaaniif ni uumne maasiis. Ilmaan namaa kanaaf min mislihi fakkaataa doonii sanirraa maa yarkabuun waan isaan yaabbatan. Tan ittiin bakka haajaa isaanii dhaqatan sanni uumnee fi jedhe laamma. Gaangee harree wantoota adda addaa fardaa fi kana amma gaa wantoonni ittiin biyya takkarraa gara bakka takkaatti ittiin geejjibaman baay'eedhaatiitu uumamee jira jechaadha. Wayakluqu maa laa ta'lamuun jedhe rabbiin haa ta'u. Waan isaan hin beeknellee ni uumaadha. Yeroo teenya tana keessa saayikila irraa kaasi. Hanga xayyaaraatitti rabbiin kun oofidee nu garsiise jechaadha. Kana boodaas wanti biraa bahuun ammaasis ni mala. Dandeettiin rabbii kan ajaa'ibaa jechaadha. Inni kana hunda hojjetu ibaadaa isumaatiitu haqa godhataa jechuun mushriktoonni silaa kana hundarraa gorsa fudhatuu qabu laamma. Wa inna sha'a jechuun yoo feene jedhe rabbiin
nughriquhum jechuun isaan bishaan nyaachifnaa jedhe. Bishaan san keessa rurruuqna jechaadha. Adoonii san keessatti yeroo baadhatamanii deeman bishaan nyaachifna ture. Falaa sariiqa lahum ka isaaniif birmatu hin jiru jechaadha. Amma birmatuun argatan falaa sariiqa lahum jechuun ka isaanii birmatu hin jiru. Walaa hum yunqazuun ni sin baraaraman jechuudha. Minal gharqi jechuun bishaaniin nyaatamuu sanirraa hin baraaraman jechaadha. Illaa rahmatan minna jedhaa kunoo rabbiin. Rahmatuma keenyaaf jecha dhiifne wamataa'an isaan qananiifne ilaa hiin hanga yeroo isaanii kennametti jechaadha. Isaanummaanuu hanga yeroo isaanii akka jiraatan rahmatuma keenyaaf qananii yookiin tola oolinsa nuti isaan irratti tola oollee saniifi malee waa takka waan biraatiif miti. Rahmanni rabbii bal'aadhaa baramma. Maaf akkana godheree rabbiin akka isaan deebi'anii gara rabbii deebi'anii filaamma. Tajaajila akkanaa kana kennee filaamma. Waan badii isaanii kana akka ibduuba arkaniif akkana tajaajila kennaafi yookiin ammoo yoo achiin ka kutan tahees gaa naam waa takka rabbumaatiitu isaan deebisa malee tokkolleen ka deebisuu danda'u hin jiru gaa isaayyaa. وإذا قيل لهم وقا إسانين جأم مشركتوتا خنان اتقوا جتشون صدادا ما بين أيديكم وان فولتري خيسني واي آخراتنا لام وان فولتري خيسني تيفي وما خلفكم وان دود دوبي خيسني تيفي يجمع جنكي الدنيا تيفي تآخرة أدب الدنيا تيفي خآخرة خنا صدادا وقا إسانين جأم جتشارا ما بين أيديكم من أمر آخراتي في ركو آخرة خيس جرت سني وما خلفكم وان دود دوبة تيسني إف دوبة إيسا ديمني وايا الدنيا خنم غر آخراتي ديما جرنم وقا إسانين جرم لعلكم ترحمون رحمة قدمتني يو صداتن رحمني ربي نخجيل ما وقا جرميني أعرضوا ججو أما جوابني إذا داني قتملا شيرون الكتان كان مدمين وركد دابتي أعرضوا ججو غرغلني غرس خنرا وان فول دري تيسانيتي وان دود دوبي تيسانيتي صدادا يوغا إذان جام عذاب آخرة سني في الدنيا خنا صدادا مي غر ربي ديبي أوغا إذان جامي لعلكم ترحمون رحمة قدمتني ميدي بيا ربي صداداتي وقاج أميني أعرضوا غرغلن ججو ميسان غرصة خنم فرطن دي بيسا وان كنافين كنني دي بيسا نسان كنن مالي غرغلو ساني اجارا أعرضوا نكاسي غتمي مالتو اتنوكا جيلچا نبيكم إلا كانوا عنها معرضين ججوتا آيات التيان خيستي وما تأتيهم وإسانت رفتو من آيات ججون ملتون من آيات ربهم ملتو لدن ديت ربي إساني راتات وإسانت رفتو إلا كانوا عنها معرضين أي رفته إسير راغرغلو تحمل هنفا ججارا irraa garagalan kuni aaduma isaaniiti jechuu bar silaammoo gartee irraa garagaluun qaban maal ta'uu qaban ittiin gara rabbii deebi'uu qaban jechaadha. Waa dandeettii rabbii irratti hin qajeelanii jechumma. وإذا قيل لهم جتشو يرو إسانين جامي أنفقوا جتشون خندا مما رزقكم الله والربين إسن صور الرا يوكي والربين إسني خندا خندا خرا ربيتي مسكين فارت صدقتا زكاة ربا فتا صدقا خنا وقاجانين قال الذين كفروا جي ورين كفرني جدًا للذين آمنوا ورين أمني خنان نجأن أنو تعيمو يجون سنتني يعجفناهي من لو يشاء الله نم ربين أدو فده أطعمه إسا نعجسو
eegaa rabbiinu nyaachisuun feeneef dhiise nuti yoo maal godhuuf itti kenninaa jedhan jechaadha. Amma kana jechuun gaa warri hin qabne haa dhumuu jechuu bar walii rahmata godhuu dhabuu jechuu gareen akkana yaaddummallee addunyaa gubbaa jirtimma. Amma jireenya warrummaan gartee gaa tattaafatee hojjetatu haa jiraatu malee kan ammoo hojjetuu hin dandeenye haa dhumuu jechuu yaanni gareen yaada akkanaa qabdu ni jirti. Asirratti addunyaa argatuun mallattoo jannata argatuutifaa jedhanii wal sobulaamu. Warreen akkasiitiitu jira. Amma isaan kunis anuxiimu ni nyaachifnaa jaan. Malloo yashaa'ullaahu nama rabbiin odoo fedhe nyaachisuu fedhe at'amahu isa nyaachisu. Waan nyaachisuun fedhiniif dhiise. Garuu immoo rabbiin wanni dhiiseef saniifi miti. Maal jechuufi wal gargaaraa waliin jiraadhaa jechuuf laa. Ka fedhetti bal'isaa, ka fedhe immoo gartee gaa kennaasaa sanitti dhiphisa inni. Inni rabbiin itti kenne sun isa jireenyitti dhiphate kana haa gargaaruudha. Hundinuu maali mokkora gaalaamu. In antum jechuun isin hin taane illaa fi dalaalin mubiin. Jallina mul'ataa yookiin jallina gartee ifaa ta'e keessatti malee hin taane isin karaa malee yaadni keessan sirrii mitii jaan. Kaafirtoota mushriktoota akkana jaabarama muumintootaan. Akkami akkana jettanii hiyyeessa gargaara akkamiin nuun jettanii. Bakiilummaa isaaniiti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan akkana godhatu kanallee itti kennamu. Dhuguma addunyaan tun rabbi biratti madaalan kaaftu silaa waan goblaa bookee yookiin koochoo bookeedhaa kara tokko odoo waan madaaltu ta'e dhugaatii habbuuqqaa bishaanii takka kaafirtootan obaasuu jedhe ergamaan sallallahu alaihi wasallam. Akkasuma waliin ammoo rabbi illaa isaanuma kanaa'uu irraa nagayaan dhiheetuma barihee fi sooree jiraachisa jechuudha. Hanga yeroo gartee isaanii qoode san jiraachisa. Booda immoo galata hojii isaanii ni harkatu. Rabbiin obsaadha. ويقولون يجون جأن متى هذا الوعد بالمنما قياما خيسين جتن كيومي إن كنتم صادقين يو خدوغا دبتن تاتا ميومي جدن كافر تون خيا ويقول يا قياما خجيب سيسو في برميسان ما ينظرون يجون هن إيغان إيمان ساني تينسان ما ينتظرون يجو مقالا ما ينظرون إلا لني دامتي إن إيغاني إيمان سانيتين وركنا جانكن إلا صيحة واحدة أفوف في قرئي تكتي ملين إيغان جتشارا أيه إلا صيحة واحدة جتشوني أفوف في ترمباء تكتي أنقم إسرافيل قرتي قا ترمباء أفوف إيغو جيران قافة سنتفتمو إيماني روسانين فيدوا تأخذهم جتشون تيسان قبضو وهم يخصمون وهم يختصمون جيتشو ملام يخصمون سادين شديق أبدي تأتي افتعالا سنيتيتو سادي خيستي إدغام قدامي وهم يختصمون جيتشو ملام ليسان واللولنين جيتشو ما الدنيا تنقب واي شؤون حياتا واي جرينياتي جيتشا والاتفالمو akkasumatti gartee gaafuufiin garriitti dhufuu jirti. Sammaleen eegan jechaadha. Falaa yastatiicuunaa hin dandayan. Eegaa afuufiin garrii afuufamte. Ayyee qiyaamaan taate tawsiyatan jechuun dhaammatuu hin dandayan jechaadha. Yoo waan silaa dhaammatuu barbaadanillee dhaammatuu hin dandayan. Walaa ilaa ahliim yarjicuun. Gara maatii isaaniitiis deebi'uu hin dandayan jechaadha. Gara warra isaanii deebi'uu hin dandayan. Kaanis akkuma imaltuu beektichuma qabdilaan. Kaanis akkuma magaalaa fa'aa dhaqatetti. Kaanis akkuma qoraan dhaqetti. Kaanis akkuma gartee wayin hojjedha jee kutetti qabdilaan. Kamana isaa keessa jirus ka qabdees akkasuma dhaammachuu hin danda'u jechaadha. Wanufiqa jechuun ni afuufama ammaas. Suurri jechuun garrii keessa ni afuufama. Xurumbaan ni afuufama. فإذا هم جتشو يرو خنيسا من الأجداث قبروت الرا إلى ربهم قر ربي سانيتي ينسلون جتشوني
walitti qabamu achitti gartee garas oofamu jechaadha. Fuuldiree rabbiitti oofamumma. Eeywa nama saniifuu ni kaafamu gaa dura. Ruuhii fi ruuhiin qaamatti deebifamti. Achiin akkasitti gara rabbii isaanii oofamu jechaadha. Qaaluu jechuun ni jedhan ammoo gaa guyyaan kun dhufe gaa. Yaa waylanaa jechuun wayyaa badii teenya. Man ba'athanaa eenyumaatiitu nu kaase min marqadinaa hirriiba keenyarraa. Eenyuun nu kaase hirriiba irra turre rafiitii keenya san keessaa kan nu kaase eenyu jedhan. Eeywa amma jireenya barzakh yookiin qabrii keessa jiraatu turan san akka haara galfiitti ilaalan laama. Hirriibumatti fudhataniiru achi keessa adaabni jiraatus kaboodaa kanaatii turraamaadha amma. Eeywa min marqadina jedhanii gaafatu. Haadha maa wa'ada arrahmaanu yuqaalu lahum isaanii ni jedhama jechuu yeroo isaan akkas jedhan. Haadha kunimma guyyaan kun maa wa'ada arrahmaanu waani rahmaan baallama godhe sanii jechaadha. Kan isaan mataa haadhal wa'adu jedhanii gaafachuu turan sanii baramu. وصدق المرسلون إرجمتوني دغا دبتني أي غويا سنتو غي خنو برسني والرحمن بالما قد ترسني جأماني جتشارا إن كانت يجون انتاني خاف من سيساني سن إلا صيحة واحدة جتشارا إن كانت بعثتهم جتشو خاف من ساني سن انتاني جتشارا إيه من بعثنا من مركدنا جاني متري إلا صيحة واحدة أفوفي قري تكمل أفوف مطرمباتك وقفاتيتو ما إسان كاسو الأفقاي فإذا هم جتشو يروخن إسان جميع هندمانه أي لدينا محضرون نبر في دمور آجد رب سبحانه وتعالى أجت ولبتك أبامور أجيم غافر أمانيس أفوف مقري تكاتيتو غيافي تأخذهم وهم يخصمون جامرة خاف منيس أفوف مقري تكاتيتو خاف موساني تلقى جتشارا فاليوم جتشون قويا سنجتشورا يقال لهم ما سيساني نجرما فاليوم جتشون أرانتنا لا تظلم نفس لبون تكلين ميد أمتو جاماني أي شيء أنجتشو وانتو كل ميد أمتو ولا تجزون واقلة قلفمتن إلا ما كنتم تعملون وان هجتو ترتم ملي قلة قلفمتن أكناتي تجد أماني جت يوكين هو أسمت أسيتون ندند فاليوم يجوني قجاسا جد ربين همي لا تظلم أكثر تزيخ دندين وياك يا ما سنجتو لا تظلم نفس شيئا لبون تكلينوه waan tokkollee xiqqollee miidhamtu jechaadha. Walaa tujzawna jechuun galataa sin galfamtan illaa maa kuntum ta'maluun wooma addunyaa irratti asitti hojjetuu turtan malee. Waan biraa badiin nama biraa kaan irran kaayyamtu. Miidhaan waan tokkolleen hin jiru ka toltuu hojjete toltuun isaatis yoo innummaan keessaa harka qabaate malee duraan irrifamtu jechaadha. Kammoo badii hojjechuu ture hoo hamtuun inni hojjetin inni keessaa harkan qabne irran kaayamtu jechaadha. Guyyaan guyyaa akkasiiti gaa. Kanaatiitu isin eeggataa yoo qajeeltanis yoo jallattanis kunoo isinitti himameedhamma. Maashaallah. Haa darsiin teenya taarraan tana kana fakkaatti warra waan barateen fayyadamu rabbiin waa godhu warra waan dhageetti fayyadamu rabbiin waa godhu barnoota keenya keessa rabbiin barakaa nuuf haa kaayu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. درسي تيني تراس متر آمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.